Yoo rabbiif guyyaa qiyaamaatti amante viidiyoo kana beeksifatan warri islaamaa warri amantii biraa hordoftan immoo yoo dhugumatti waaqatti amantan qabaatan viidiyoo kana dhaggeeffattu malee birallee hin darbini sheer gootu malee bira hin darbin. Duraan dursee akka amantii islaamaatti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu obboleewwan kiyya. Warra amantii biraa immoo ashama harka fuunee jira jirtu hundumti keessan nageenyi kiyya kan kabajaaf kan jaalala bakka isin jirtan nuti naaf akka qabnu isiniin jira dhiifama naa godha. Wallaahi rakkadhe boo'ee imimmaan buuseetanii akkas isiniin jedhee mucaan kunii ji'a 3 yookiin ji'a 4 dura nama nagaa turte jechaadha. Hedduu tokko jechaadha. Wallaahi ergan viidiyoo kana argee jedhee hedduu tokko sammuun kiyya leena tuqamee jira. Akkasitti kunoo maatii bira nagaa baate nuti warri biyya hormaa jirru akka itti baanu malee akka itti gallu hin beeknu jechaadha. Mucaan kun jechaadha amma kunoo dhukkubfattee aafiyaasii akkas taatee mana shumeesiitti ijoolleen asii firootni itti rakkatanii waan qaban itti harcaafatanii liqeeffatanii mana yaalaa itti geessaa turanii jechaadha. Dadhabanii achiin san booda jechaadha gatuu raganii mana shumeesii mana hakimii mootummaatti erganii jechaadha. Amma achitti dhaqanii ilaaluutti namni biyya kanaanii beektanii birrii mushaaraa jechaadha dhaqee ilaaluu qofaaf riyaala 2,000 riyaala 3,000 gadi hin gaafatu jechaadha. Ni beektanii warri biyya kana keessa jirtan. Kanaaf aatiin moo'e akkuma haadha qabu akkuma isin haadha qabdanu akkuma abbaa qabu akkuma isin abbaa qabdanu warri qabda jechaadha. Akkuma sababa kanaa jechaadha wallaahi aatinii fi abbaan halkanii guyyaa boo'anii maraataa jiran jechaadha. Ilmoo kiyya waa biraa miti ituman ijumaan isii arge waa biraa osoo hin taane ijumaan argee kaayoo isiin duutillee jedhanii halkanii guyyaa boo'aa jiran jedhan. Kanaafuu jennaan rabbi jedha du'aa illee godha viidiyoo illee kanallee sheer godha silaa waa biraa yaa carraa shamarranii ba'anii galuu dadhabuu waaqayyo namaa oolchu. Nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin teessanii baga nagaa taatanii. Viidiyoo kana argee dhugaa rabbiiti keessa kootu na boo'e. Gubbaa isa gubbaarraa kana miti keessa kiyyaan na boo'e jechaadha. Gaafan akkanatti viidiyoo kana argu mucattiin tuni akkuma argitan dalagachuudhaaf biyya Arabaa Suudi Arabiyaa kan deemte jechaadha. Biyya sana deemtee warratteetu dhukkuba sammuutiin qabamte. Dhukkuba sammuutiin gaafa ishiin qabamtu hiriyoonni isheetti dhufanii hiriyoonni ishii wallaansisanii yaalchisanii. Ta'uu dinnaan gara mana hospitaalaa warra mootummaa geessani. Achitti immoo achitti geessanii achi teessii yoo duutee du'a eeggachuurraan kan hafe wallaansi biraa wanti isaan godhaniif tokkollee hin jiru. Sagalee mucaa kanarraa waa hedduu dhageessaniirtu. Namni tokko dhaqeetoo mucayyoo tana gaafachuudhaan riyaala 2,000 kaffalaa jedhee jira. Armeen mucayyoo kanaa daraa keessanii mucayyoo koo arguun barbaada daraa rabbii jettee hundumayyuu boossee warrattee kadhattee jedhe mucaan kuni. Yaa obboloota koo akkaataa itti har'a baanuu fi akka har'a ishii ammaa kana beenna malee waan sa'aatii boodaa ta'u kana hin beeknu. Biyya ormaa kana keessatti ijoolleen keenya maaliif hamiroo cinqatii godhatu jedhee gaafa yaadu yeroo baay'ee maalirraan kan ka'e jedhee yaada. Mana galan keessatti nagaa hin qabanii. As laalanii achi laalanii gaafa abdii kutatanii hundumtuutti dukkanaa'e boo'icharraan kan ka'e sammuun isaanii kun dhaqee hiddoodhaa sokka jechaadha. Bakka ho'a danda'anii qorra danda'anii yeroo hundumaa immoo nagaa hin qabani. Nagaa hin qaban mana keessatti hojjetan yoo hojjetanii hojjetteen jettuun yoo bakka waanuma hundumaa yoo goote garaa isaan hin geessu. Sila kanaaf jetteetu ijoollee shamarranii kun carraa koo jettee gaafa ishiin dhiphina keessa galtee dhiphina sammuu keetti ofitti fiddi sammuu ishii kun iddoo gallakkisa. Yaa obboloota kiyyaa waanuma barbaade akkuma barbaadeyyuu haa ta'u erga biyyaa baatanii mijatus mijachuu baatus ta'uu baatus sanuma keessa dhaabadhaati rabbii keessan kadhadhaa isiniin jedha dhugaa rabbiiti. Miidhamni mucayyoo kanaa amma sammuudha waan ta'eef namni sammuu yoo socho'e garri itti deemu hin jiru. Garri dhaqus hin jiru. Dhugaa rabbi mucayyoo kana garagaaranii gara biyyaa gashanii baay'ee tokko natti tola jechaadha.
Sababiin isaa bakka akkuma amantii qabanitti kadhachuufitu irra caala malee manni yaalaa kun akkasitti yoo teechisan borookaniif mucayyoon tun yoo fayyuudhaa baattee isaan yookaan qoricha wallaalchisu yookaan immoo qoricha ajjeesullee itti kennaniitu ajjeesuu danda'u. Lammii biyya biraati yaa ijoollee keenya lammii biyya keenyaa miti jechaadha. Biyya ormaati waan ta'eef biyya ormaa waan nama gootu hin beekan. Mucayyoon tun sammuu ishiitu nagaa hin qabne kulaalitii ishii yoo nagaa qabaate marammaranii kulaalitii ishii keessaa fudhachuu danda'u. Kanaaf otoo lubbuu ishii fooshii kun gargar hin ba'in otoo gargaaramtee gara biyyaa galte namoonni jiru kun dolaara 100 takka otoo walitti guurarra mucayyoo kana biyya gashuu danda'a jechaadha. Kanaafi baay'ee tokkoon gadde ijoollee keenya rakkoo baay'eetu isaan qunnamaa oola waan baay'eetu isaan irra ga'aa oola. Carraan ijoollee keenyaa dhugaa rabbiiti na gaddisiisan yeroo viidiyoo isaanii argu baay'ee tokkoon dhiphadha keessattuu mana itti cufamaa qoonqodhaan darraramuu bishaan midhaan ittiin kennanii waanuma hin taane baqaashoo jireenyi isaanii dhiphata ijoollee kan waggaa akkasitti hin dhiphatu. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabban mucayyoon kun dhalattuu eessaa akka taate waan hin irraa beeku hin jiru. Mucaadhuma kana jalaa buusee tanan irratti hojjedhe malee tarii isin immoo fuula ishiitiin arguu dandeessu beekuu dandeessu jechaadha. Fuula ishii kanaan dhalattuu eessaa akka taate biyya kam akka taate arguu beekuu dandeessu. Mucaan kun maatii ishiitti illee akka hime jechaadha. Maatii ishiitti himee waarratee gara miidiyaa kanatti fidee adaraa keessan du'aa godhaafi akkuma amantii keessanitti kadhadhaafi jedhee waarrateetu gara kana fidee Waaqayyo dhukkuba itti ulfaate kana irraa salphisu ishii haa fayyisuun jedha. Ani waan hin jedhu waa dhandhabeef jechaadha. Gadda garmalee maatii ishii haa oolchu dhugaa rabbiiti. Nan hojjetadhee of jijjiira nan hojjetadhee yookiin warra hiyyeessaa keessaa baatee waarratteetu maatii koon jijjiirattee deemtee immoo gaafa biyya ormaa dhatte akkasitti sammuu ishii duwwaa ta'ee gara itti deemtu wallaaltee ol baatee gad baatee waan fuutu wallaaltee karaatti hafti. Dhugaa rabbi otoo hiriyoonni ishii jiraachuu baate jarra baatuun illee ofitti nama hin qabdu. Ofirraa nama darbiti qalbii hin qabdu jettee jechaadha. Ijoolleedhuma keenyaas biyya kana keessatti yeroo kana keessatti rakkina hedduudhaan bakkeetti gataman ijoolleen kun qalbii hin qaban sammuu hin qaban maaliidhaa laata jedhu isaan baay'ee waa'een isaanii namatti ulfaata jechaadha. Jechaan akka namaa miti akka bineensattuu garagaranii lolaalani. Isaan nu irra saree isaanii saree guddifata sana irra jaallatu sababiinsaa ani waan an argee beekuuf jechaadha. Saree otoo guddifatanii ishiin bineetti namiti ishii irra jaallatu waan gaarii ishiidhaaf laachuu jaallatu malee si ishiin nama taatee too fakkaattii isaanii taatee uumamte kanaaf waan gaarii yaadan jechaadha. Inni kan gaarii yaadu nama muraasa qofadha. Kanaaf mucayyoo kanaaf adaraa keessa lafuma jirtanitti kadhanni nama tokko nama lamaa deebii argachuu danda'a. Adaraa keessan akkuma amantii keessanitti du'aa godhaafi Waaqayyoon kadhadhaafi isiniin jedha. Dhugaa rabbi garaa qulqulluudhaan kadhadhaafi akka Waaqayyo ishii fayyisee sammuu ishii bakkeetti deebisee nagaadhaan maatii ishiitti ishii gashumee bakka ishii kana godhuuf buuftanii obboloota kiyyaa dhugaa baay'een gadde jechaadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Akkasii isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif hedduutu akka galatoomaa kadhata keessan hin dhiisinaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Baay'ee.